toora saatalaayitii ONN isiniif darbu amma eegala. Ibsaa bulii gulaalaa sona seenaa obbo Biraanuu Baldaa Dr. Onne Juhaarii fi obbo Daawit Dheeressaa keessummoota marii har'aa anis barbaadaa teessisaa qana'aa sagantaa marii waltajjii kanaa gaggeessuudhaan isin wajjin turra nu hordofaa amma maddee booda walitti Barattama ta'e sanattu moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba isatu gadoo kaleessa guddaa qaba haraama har'a keessa keenya darara. Barattama ta'e sanattu moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba isatu gadoo kaleessa guddaa qaba haraama har'a keessa keenya darara. Calanqoo calii lafeetu boba'e seenaa galmeesse harkaa qaba okkasuu beekanne daba. Sobanii sobaan nu soddoomanii riqichi soddaa soddummaa kalee ciibsee morma nu kalee. Lafa lafee calanqoo amma har'aatti rakkoo aannolee goonni gattaa ellee yoomirraa fanna garaatti tole. Goobanaan dubbiin goobantee gaftee riqichi soddaa soddummaa kalee ciibsee morma nu kalee. Goobanaan dubbiin goobantee gaftee riqichi soddaa soddummaa kalee ciibsee morma nu kalee. Gooticha hurraa takka hunkurraa gooticha dhoqqee intuku sokee. Dr. Onne Daawitii fi Biraanuu baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan barbaada. Amma tokko dhaggeeffattoonni keenya komii dhiyeessaa turanii sagantaan keenya sagantaa torbeetii haa ta'u immoo malee yeroo dheeraa fudhannee hin dabarsine sagantaa torbeetti dhiyaachaa hin jirru. Kanaaf komiin tokko dhiyaachaa jira. Gaasa kanaaf dhiifama gaafannaa warra nu hordofuu sagantaa irratti nu argaa dhabee nu komate. Har'aa mata duree sadii isiniif qabaa. Mata duree sadanuuyyuu ni waan haaraa miti. Waanuma kana dura irra deddeebinee irraa mari'achaa turre. Haa ta'u malee dhimmichi irra deddeebi'ee raawwatamaa waan jiruufi dirqamatti deebinee ilaaluutu ta'ee jechaadha. Kanaaf mata dureen har'aaf isiniif qabu dhimma barattoota bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti rakkachaa jiranii ajjeechaa hidhaa fi gidirsaa uummata keenya irratti raawwachaa jiru itti fufee akkuma kana durarraa haasofne ammallee itti fufee jiruu fi badhaasa noobeelii nageenyaa yookiin kan nagaa muummee ministeera Itoophiyaa yeroo dhiyoo kanatti Noorweetti argamanii fudhatan ilaalchisee mari'anna. Akkuma tariimoo isaatittan gaafiidhaatti isinii seenaa barattoota Oromoo kumaatama hedduu bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatti ramadamanii deeman gaafa barumsi calqabee amma har'aatti ajjeechaan gidirsaa fi hacuuccaan qorqalbii bal'aatu irratti deemaa jira. Amma har'aatti qaamni furmaata kenne hin jiru. Maatiin reenfaa fudhachuun itti fufee jira. Inni kun dhugaa dubbachuudhaaf nama rakkisa. Iddoo irraa qabatanii irraa dubbatan, iddoo irraa dhiisan hedduu nama yaaddessaa. Dubbatanii irraa haasa'anii furmaatuma malee sagantaa biraattis deebi'anii sanuma kaasanii haasa'uun namatti ulfaata.
haa ta'u malee immoo amma boo'ichi jirutti duuti fajjeechaan gidirsaan jirutti ijoollee achitti hidhamtee rakkataa jirtu callisuun waan ulfaatuuf irraa haasofna. Otoo gaafa waldaatti barataan tokko du'e qabee mootummaan tarkaanfii fudhatamuu malu fudhate ajjeechaan dabalataan naannoo Amaaraa hunda keessatti yuunivarsiitoota jiran keessatti raawwate amma har'aatti raawwatu. Maatiinis ijoollee barumsaa fi eebba simachuudha ergee reeffa fudhatee bo'aa hin jiraatu. Warri ijoollee simachi jirtulleen gidiraa akkasii keessatti ijoollee isaa jiraachuudhaaf qeerfamaa hin jiraatu. Haa ta'u dubbiin kun furmaata hin arganne nullee warra furmaata kennuu miti. Garuu immoo akka furmaanni argamuuf akka warra ijoollee kanaa wajjiniin dhalate ijoollee wajjiniin dhalachuu duwwaadhaaf otoo hin ta'in abbuma fe'eeyyuu otoo ta'e gidiraan akkasiin na raawwatu callisanii ilaaluun waan ulfaatuuf irraa sa'uun keenya dirqii ta'e malli kun yoo mootummaan fala kennuu baate yoo manni falatti dhabe yoo ajjeechaan itti fufe mootummaa biyyi tokko uummata akka uummata tokkootti waliin jiraannaa karoora qabu keessatti kun raawwate maal gochuutu danda'ama? Callisaniituma reeffa ijoollee kanaa dabareedhaan fe'achuudha. Reeffa mootummaan reeffa guddacha ijoolleen akka lubbuudhaan galtummoo heeyyamaan jiru. Ijoolleen akka lubbuudhaan jiraattu gochuu hin dandeenye. Malli isaa maali? Mee wanni isirraa ayyan calqaba. Okay, baay'ee fayyaa tahii waan kana akka amma dura itti ilaalaa turreerraa jijjiiruu qabna. Mootummaan naannoo Amaaraa kana keessa eega jeequmsii jalqabaa humnoota Ihaadig keessatti jiran Ihaadig keessaa kan naannoo Amaaraatii fi kan naannoo federaalaatti dhufanii dorgommiin isaan gidduutti eegalame namoonni muummicha ministeeraatiif gufuu tahan takkaahuu isa dura dhaabbachuu malan jaamu ajjeefamaniiti. Naannoo bulchiinsa Amaaraa irratti nama Abiyyiidhaaf amanamaa ta'ee kan inni fuudhee achi kaa'etu jira jechuudha. Akkuma naannoo Oromiyaatti bulchaan naannoo Amaaraa Abiyyi mataasaati. Itti aanaadha malee bulchaan qabu. Naannoon Amaaraa imaammata muummicha ministeeraa bakka karoorri itti bahamee humna ilma namaatiinis barbaachisu leenjiinii fi deeggarsiinii fi diinagdeen bahu barbaachifamee imaammaticha muummicha ministeeraa bakka irraa facaasatan tahee mul'ataa jira. Tanaafi bulchiinsi naannoo Amaaraa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waan ta'e jecha waan achi keessatti godhamu hundaa'uu wal quba qabeenyaan Itoophiyaa guddittii ijaaruudhaaf namoota gufuu Itoophiyaa tahan dhabuun waan barbaachisaa ta'ee fi callisee dhaabbatee itti ilaalaa jira. Ummata tokko keessaa rakkoo saba isaanii hubatanii kallattii duraa irratti warri dhaabbatan barattoota waan ta'anii jecha kuni ammoo sirnicha EPRDF illee qeeroon bilisummaa warra dura dhaabbatan keessaa harki irra guddaan qooda guddaa qaban barattoota imaammata muummicha ministeeraa fudhachiisuudhaaf yoo didan immoo jilbachi akka isaan jilbiifatan kan akeekamee godhame fakkaata. Garuu wanni kuni waan daangee dabraa jiru jecha namichi imaammata kan hojiirra oolchaa jiru bulchiinsa naannoo Amaaraa jennee irraa fageessoo doon ta'anii imaammata muummicha ministeeraa Abiy Ahmed ta'uusaa baanee mootummaa federaalaa irratti silaa bulchiinsi naannoo Oromiyaatis namoota imaammata Abiyyiidhaaf mijataa tahanii sabummaa aantummaa qabaatan karaarraa kaafamanii namoota dandeettii isaaniitii ol akka mukaatti hoogganummaa adda addaatti dhaabanii amrii isaa fudhachuu danda'e waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaatti baay'ee laafaadha. Dantaa saba isaatiif hin dubbatu,
nagaya uummata isaatiif hin dubbatu. Kana akkuma naannoon Amaaraatis fedhii uummata Amaaraa natti fakkaatu kun imaammaticha Abiyyi wajjin deemaa jira jechuudha. Kanaaf rakkoon biyya san keessatti dhufe hundeen isaa muummicha ministeeraati. Kanaaf mootummaa federaalaa irratti dhiibbaa godhuun baay'ee barbaachisaadha malee akka mootummaan naannoo Amaaraa imaammata kana deebisee ilaaluu gaggeessutti barbaachisaadha miti. Gaafa namoonni naannoo Amaaraatti filatamaa turan sani ilaalcha mataa isaanii fedhii waa'ee Itoophiyummaa haa qabaatan malee ijoollee Oromoo adamsuun kan inni eegalee eega muummichi ministeeraa namoota isa dura yookiin isallee beekan muuxannoo hoogganummaa qaban isaa wajjin filataman karaarraa facaasee warra isa dura dhaabbate eega ajjeese booda dhufe. Hundeen rakkoo kanaa muummicha ministeeraa waltajjii siyaasaa bal'isee namoota hundaanuu hirmaachisee kan filatamu uummata bulchee kan amma filatamuu dhabe faraqaasaa itti aanu eeggachuu jalqaba karaa dimokiraasii adeemsa dheeraa hawwii deemuudhaaf nuti qabnu sanii carraa amma argame kan irratti aangoo biyyattii guutuu dhuunfatee bulchuu waan deemuu jecha warroota imaammata sagantaa siyaasaa isaan adda qabaatan kana lafa dorgommii jijjiiree dirree falmii haaree mataa isaa uummatee deemuudhaaf akeeka inni qabu kanaatu rakkoo fidee. Kanaaf xiyyeeffannaan keenya wanni humni federaalaa ergamtee ijoollee teenya mana barnootaa keessaa dhabuun akka ta'e tokko uummata tokko hubboo ajjeesuu barbaadde. Ummata tokko hubbuu diinummaatti lakkaa'uu barbaadde qaroo isaati balleessa. This is amounts to genocide. Nama yaada haaree maddisiisuu danda'u. Nama rakkoo ummata isaati loluu danda'u ajjeechaa. Amma gaa ajjeechaan barattoota Oromoo qofa irratti odoon ta'in akeekni isaa ummata Oromoo hunda ija jaamsuudhaaf kan akka ta'etti hubatamee Itoophiyaallee yoo taate biyyattiillee miidha. Itoophiyaan wan miidhamni Itoophiyaatu gahee isa fakkaatu Oromoon akkan taphanne taasisuudha amma guddina inni qabuudhaan oomisha keessattis barnoota keessattis. Itoophiyaan Oromoo malee bal'aadha jaamaadha. Kana jecha waan kana dhiibbaan keenya naannoo bulchiinsa Amaaraatii fi bulchiinsa Oromoo kan jiru kunaafe imaammata kana kan geessaa ijoollee teenya fixaa jiru muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad waan ta'e jecha dhiibbaan uummanni Oromoo muummicha ministeeraa irratti fi sagantaa addunyaa dhageessifatu baay'ee yoo jabaatee cime malee waan kun dhaabbatuun natti mul'atu. Nulleen dhaabbannee ilaaluun ani sirrii natti fakkaatu. Waan dantaa siyaasaa gamana godhu miti yookiin badee balleessuudhaaf akkuma Dr. Mararaan jedhe namni Oromoo hukuma saraa seenee Oromoo lafarraa fixee ififis badaa kan yuusanii qabachaa deemaa jira. Wanni kun yaalchisaadha. Kan inni dhaabbatee ilaalu odoon ta'in ajaja isaatu waan hojiirra hojjetamaa jiru jecha akka inni villaalletti godhaa jira. Kana mootummaa dhiibbaaf godhu mootummaa federaalaa irratti dhiibbaa godhuudhaaf ikonomii Oromiyaa dadhabsiisuun gahee guddaadha qaba. Yoo uummanni Oromoo mootummaa kanaatu karaa seeraatiin ijoollee teenya nu galcha jennee nu galchuun deeman garuu akka isaan nu laaleessanitti diinagdee biyyattii sanii laaleessu wanni biyya sanii deemu hundi Oromiyaa keessaa ba'a. Ifaan Oromiyaa keessaa ba'a. Bishaan Oromiyaa keessaa ba'a. Yoo barbaachisaa ta'e daandii bishaanillee kutuu, ifaallee dhaamsuu, karaallee cufuu, buna biyya teenya keessaa bahu, gaazallee irra rafuu, bunni gaazni tuunaan gaaza lambaa tokkootu buna makiinaa takka balleessa. Afaaniin dhandhamanii gurguranii. Economic sabotage biyya sanii dhageessinee yookaan isaan dhukkuban goonee addunyaalleen akka nu dhageettu qindoominaan uummanni Oromoo tokko taanee yoo hojjenne malee uummata jaamaa, uummata baratan qaban, uummata keessaa hubatu fixan gawwaa walitti nu dhiisanii nu deebinee akka wal fidnuuf nu qaadimaa jiranii waan kana murannoodhaan dura dhaabbannee falmuu qofaatu nu baasaa. Bulchiinsa naannoo Amaaraa odoon ta'in hundeen rakkoo kanaa imaammata muummicha ministeeraati mataa isaa Abiyyi Ahmadiitu ijoollee teenya fixaa jira. Quba keenya kan isarratti qabnu addunyaatti illee akkatti yoo himanne wanni kun furmaata argataa yaada jiruun qaban. Gaarii doktoroonni akka jettetti furmaanni rakkina kanaa hundeedha ta'uudha qaba. Immoo
amma hundeedha itti argamuttu yerootu fudhatama. Yeroon fudhatamu sun lubbuu namaa nyaachaa jira. Lubbuu ijoollee kanaa nyaachaa jira. Lakkoofsan xiqqaadhaa miti. Amma 70,000 barattoota geessutu ijoolleen Oromoo bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa jira. 70,000 kun hunduu lubbuun isaanii yaaddoo guddaa jala jira. Balaa guddaa jala jira. Balaan hattattamaa kun fala hattattamaa argachuudha qaba. Naannoon Amaaraa bulchiinsi naannoo Amaaraarraa wanti eegamu jiru. Itti gaafatamni illeen yakkaan waan godheef itti gaafatamuusaa har'as ta'u borus akka noollee warri sirna seera yakkaatti dandeettii yookiin hubannoo qaban irraa dubbachaa jiru. Haa ta'u malee isa duwwaadhaa miti kan itti gaafatama qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa mataansaa itti gaafatama lubbuu nama Oromoo ta'ee Oromiyaa biyya inni bulchuu eessattuu ta'e Oromiyaa keessattis haa ta'u Oromiyaadhaa alatti biyya Itoophiyaa keessatti yookiin biyya biraatti illee noo ta'e nageenya uummataa kabachiisuusaa sirriidha. Irraa dirqamaa jechaadha. Gaafa achi erguyyuun itti yaadutu barbaachisaa ture. Maalifiin akka namoonni baay'een jedhanitti maalifiin bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa humna ijaaree humna argobbaa humna minjaara ijaaree karrayyuu bobbaasee weerarsiisaa akka ture beekamaadha. Akka humna mootummaatti uummata keenya walloo irratti kamisee weeraraa akka ture hidhaa gidirsaa ajjeesaa akka ture beekamaadha. Kun humna mootummaa naannoo Amaaraatu godhe. Kana caala hundi waliin kanaan waliin qabate amma biyya keenya Arsiif Baalee keessatti deemee badii raawwate beekamaadha. Har'alleen hidhattumti kana Dirra Dawaa fi naannoo sanatti lubbuu namaa galaafachaa akka jiru beekamaadha. Isa nuti mana isaatti ergineef ijoollee 60,000 amma kana qe'ee isaatti ergineefi silaallee qe'ee ofiitti nama ajjeesanii akka sareetu namatti duuta malee sareetu nama ciniina malee namni akka mootummaatti jiru akka sabaatti jiru akka namaatti jiru nama kabajaan qe'ee isaa dhufee hin ajjeesu. Warra kana beekaatti ergamee innaan ajjeesuu calqabu. Ajjeechaan dhaabbanne naatti fufu. Mootummaan naannoo Amaaraa abiyyi duwwaa miti mootummaan dhugaadha. Abiyyitu mataa mootummaati. Haa ta'u malee abiyyi duwwaa miti mootummaan. Biyya sana keessatti mootummaa sadarkaa adda addaa jira. Namoota aangawoota itti gaafatama qabantu hundatu jira. Warri kun hunduyyuun yakka kanaaf itti gaafatamoodha. Fala kanaa barbaaduudhaaf dirqama qabu. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti abiyyi duwwaa osoo hin ta'in akka mootummaa federaalaatti akka ministeera barumsaatti maaltu godhamuu qabaayyuu godhamuu hafee waan godhamuu hafee ijoolleen keenya amma ammaatti lubbuudhaan ba'aa jirtu ajjeefamaa fi gidirfamaa jirtuu fi itti gaafatama akkamiitu ta'uu qaba jennee ilaalla. Biraanumee sirraayyan itti fufama. Ulfaadhoo obbo Barbaada. Waan tokko hubachuun kan nurra jiru odoo bakka san dhaqinee waan tokko ni tuqeetoo darbuu barbaada. Biyyi takka yoo seera addunyaa keessatti hammatamte seera addunyaatiin deemti, addunyaan laalti, addunyaan tilmaamti. Waan abiyyi seera addunyaa kana keessatti eenyutu bakka kaa'e kan jenneetu laalu nurra jira. Kanaaf biyyi bu'uuramteetoo Itoophiyaa jedhamteetoo jirtu tun impeeriin tun eega uumamtee hamma hammaatitti deemaa kan jiru wal qabatee waan deemu kana hubachuu qaba. Uummanni keenyas kan hubachuu qaba. Eenyuyyuu kana beekuu qaba. Wanni deemaa jiru addunyaan tooftaa irra keewwattee Minilikii hamma ammaatitti biyyi suni kolonii jala akka jirtu uummanni keenya dhibbatti beekuu qaba. Biyya takka kolonii jala yoo jiraatte
abbaan bulchu abbaan harkaa qabu suni waan barbaade gara barbaade toora barbaade haala itti mijaa'ini namoota san bilisummaa isaanii walabummaa biyya isaanii kan barbaadan san akka barbaadetti akka inni olin kaane akka inni waan dubbanne gochuun dirqama isaaniiti. Isaan kana godhaatoo jiran. Oromoon kana beekuti ishiirra jira. Ijoollee isaa kan achi eegee achiin eenyu kan jedhu hubachuun irraa qaba. Kanaaf qabsoon jarri kun galgeechaa jiran warri amma EPRDF keessa as ba'an kun gaafa qeerroon bilisummaa Oromootii fi qabsaa'onni lafaa kaatee uummata kana sardite guyyaa sanii afaan mi'eeffatanii achi keessa as ba'anii toora karaa dabsanii hacuuccaa duraan ture sanirraa kara bareedatti nutu gaggeessa jedhanii bakka fudhatan. Qabsaa'onni harka lafa jalaatiin guuramee mana hidhaatitti dararaan tanaan dura irra gaaga'amni irra caalu isaan irratti akka hojjetamu kan godhame balaa jara kanaati. Abiyyi lammaa kan isaan fakkaatan hundumtuu harka keechaa qaban maali? Biyyi sun maqaan Itoophiyaa sun hamma jirutti bilisni biyya san keessatti mootummaan han hojjettuuf beekti. Han hojjetus immoo waan hojjetuuf beeka. Kanaammoo nuyi eenyu akka eegnu, eenyuuf akka lollu, maaliif akka ta'e waan beeknuuf Oromoon dammaqxee maatii ishii barartee biyya sanuuyyuu bararuut ishiirra jira. Goleen deemaa jiru kuni maqaa Oromoo baatee namicha taa'ee jiru kana biyya bulchuun dandeechuu Oromoon jedhanii tooftaa ittiin dhimma ba'anii harkaa miliqsanii dubbii haqaa deemaa jirtu. Walabummaa biyya sanii, bilisummaa saba sanii hatuudhaaf qophaa'ee kan jiru abbaa qabeenyaa addunyaa warra ta'e warra golbobanii too kaayyoo isaanii dhoksa namoota bicuu qabatanii deemaniiti. Akkas natti fakkaata yaa obboleeyyan koo. Asumarra dhaaban. Bareeda galatoom biraanu gaariidha jettee Oromoon biyya bulchitu kan jedhu sun hin hojjetu inni falaasama doofadha. Oromoon biyya bulchuu dadhabde toon ta'in carraa biyya bulchuu dhabde akka suniyyuu hin argamnee fi wanti ta'aa jiru kun ta'a. Isa falaasama doofaa sana namuu beekudhuma qaba waan hin fakkaanne sun Oromoon biyya hin bulchiti too carraa sanatu dhabame carraa warri abbaa irreen aangoo harka galchetu sana hanqise inni hin hojjetu jechuudhumaafani. Kaanumarrani si tursa Daawite gabaabumatti waan jarri lamaan irraa dubbatanii akkuma jirutti ta'ee dhimma kanatti dhimma barattootaa akka seeraan jirutti akka isaan irra deddeebi'anii dubbatanitti gaafatama olaanaa kan qabu ministeera barnootaati. Ministeerri barnootaa gaafa rakkinni kun uumame qabee rakkina furuutti jirraa hin furamaa malli jiruu ijoolleen barumsa sirriitti fufuu duwwaadha jedhe gaafuma waldaatti mucaan tokkichi du'e qabee. Duuti itti dabalee bakka hundaatti ijoolleen amma summii nyaachisuuttis gaafa qaqqabamu sanuma dubbachaa turan. Nama sana dubbachaa ture keessaa ministeera ministeera barumsaatti, ministeera saayinsii fi barumsa olaanaatti gaafatamaan kominikeeshinii obbo Dachaasaa Gurmuuti. Si'a lama waan kanarratti gaafatamanii deebii laatan. Yeroo duraa rakkinni hin furamaa malli biraa hin jiru ijoolleen barachuu dhumatutti fufuu qabaa jedhan. Murtii sanaan ijoolleen achitti jechaadha. Marsaa meeqaan namni mirga barachuu akkuma qabu mirga lakkii barachuurraa du'uudhaaf barachuurraa
lubbuu koo barumsa dhiisee baraaruutu barbaadaa jedhee mirga sana dhoowwamuu hin qabu. Ministeerri barumsaa isaa ta'eyyuu abbaan fe'eyyuu mootummaanis lakki lubbuu kootiif hin hormaa qaba. Barachuun barbaadu filannoon koo warra kootti galee lubbuu koo baraaruudha wayyatte ijoolleen barattoonni suni mirgi ishii ugguramuun irra hin turre. Maatiin akkasuma ijoolleen koo manatti naayyaa deebitu gaafa jedhu ugguramuun irra hin turre. Amma namuma kanatu obbo Dachaasaa Gurmuu kanatu irra deebi'ee gadda ijoolleen lama Adii Waaqoo fi Maashoo Umar gaafa ajjeefamanii reenfi isaanii galu mala dabalataa kan gaafa duraa hin dhufiniif poolisiin federaalaa ijoollee kana eeguudhaaf murteessine isaan gaafa eeguudhaaf murtiin kunoo ta'e furmaata argataa dubbiin kun yaada jedhu kaasan. Yoo kun furmaata ta'e amma lubbuun namaa daddabalaan dhumutti eeguun irra hin turre. Garuu kun furmaata akka hin taane immoo kan agarsiisu ijoolleen marsaa meeqan otoo eegaman akka hin baane eegama. Humni mootummaa eegu hundu humni addaa naannoo Amaaraa poolisiin federaalaa fi kanneen biroo marsaa ijoollee akka galma sana keessaa kaampii keessaa hin baane eega. Warri ajjeesu immoo innaa ijoolleen mana dhiqannaa deemtu. Innaa ijoolleen qoonqoodhaa jettee qoonqoo namni qoonqoodhaan dhuguu hin danda'u. Iddootti sila waa nyaatan deemtu eegee ajjeesa. Poolisiin federaalaa nama tokko tokkeedhaan hin eegu. Har'a kun otoo lubbuun namaa yeroo amma kanayyuu darbaa jiru fala kan hin fidin har'alleen otoo namni ajjeefamaa jiru fe'iin barattootaa lubbuudhaan warra ishiitiif galu lubbuu ishii baraaruu ta'ee lubbuu isaanii baraaruu ta'ee otoo jiru maatiin ijoolleen koonaa yaadee bu'u jedhamee jechaa otoo watawaataa jiru amma haati Adii Waaqoo guddiftee bilbilee koottu jedhee otoon itti watawaatu eessa nan bahee dhufaa naan jechaa ture jettee dubbattee miidiyaadhaaf jecha sana kennite. Isa kana maatii carraa fedhii fi yaada maatii sanaa dhaga'uu dandeenyeeti. Uggura akkanaa keessatti, cunqursaa akkanaa keessatti du'aaf warri nama poolisii federaalaa ta'e eega jedhu, poolisii humna addaa mootummaa naannoo Amaaraatu eega jedhu, warra biraatu eega jedhu, ijoolleen achi keessatti ittifamtee warri ajjeesu haala ittiin ajjeesu mijataa akka argatuuf malee fala ta'een jiru. Kun amma yoomitti itti fufuu danda'a? Akkamitti ilaaltamee yaada gabaabaatti kenniiti mata duree itti aanutti ceena. Tole bareeda barbaada. Dubbiin kun dhugaa yeroo dheeraa fudhate. Tokko mootummichumtu akkamitti uummata Oromoo kana ilaalaa akka jiru naagalaan jiru. Maaliif yoo jettee dhimma kana I think dhimma ijoollee kana purposely mootummaan giddugaleessaa Dr. Abiy bulchu kuni tooftaa ittiin siyaasa ittiin hojjetatu godheetidha kan itti gadi baafate natti fakkaata. Maaliif yoo jettee ilaalte dhimma kanarratti furmaata kennuudhaaf fedhii hin qabaanne yoo ta'e mootummichumtu ofii isaatii mishiina qabaa jechuudha dhimma kana keessatti. Mishiinni isaa kuni maal akka ta'e taargeetii isaa kan beeku qaama mootummaa tooftaa kana baafatee irratti hojjetee ta'uu ta'aa jedhee tanan yaada jechuudha. Kanarraa kan ka'e dhimmoonni kun furmaata akka hin arganne, furmaanni akka ummatichi barbaadutti otoo hin ta'in furmaanni akka inni barbaadutti ta'uutu qabaa jedhee tana yaadaa jechuudha mootummichi. Kanaaf wannootiin kun immoo maaliif ta'uu maluu maal yaadetti laataa mootummichi yeroo ilaalu qaamni mootummaa tokko ummanni barataan biyya isaatii haadha isaaf abbaa isaa biraa bahee
achitti yeroodhaan torbanitti guyyootaan yeroo ajjeefamee reenfi gara biyyaatti galaa jiru. Furmaanni takka kan hin jiraanne yoo ta'e, furmaata kennuu kan hin dandeenye yoo ta'e, dubbiin chumtuu qaama mootummaarraa fi furmaatichi immoo qaama mootummaarraa eeggamuu isaa mul'ata jechuudha. Kanaaf akka nufi kiyya as keessatti mishiinni siyaasa irratti hojjechuu barbaadetu jira jedhee kana yaada jechuudha. Kan immoo kan ofii kiyya akka nama tokkotti kan na shakkisiisu maa inni dhimma kana ajjeechaadhaan ummatichi walirratti akka ka'u. I think siyaasa amma jiru kana keessatti mootummaan kuni akka argaa jirutti gaafa dhufee fi amma iddoo jiru iddoo tokko jiru. Gaafa gadi bahee siyaasni isaa biyya sana keessatti fudhatamni isaa baay'ee ol ka'aa ture. Har'a garuu sadarkaadhaan guyyuma guyyaadhaan gadi bu'aa adeemaa jira. Gaafa kana ta'uu beeku mootummichi fudhatamni isaa dhabuudhaaf gaafa adeemu kana umurii isaa dheereffachuudhaaf tooftaa siyaasa kan isaa uummachuun dirqamatti ta'a jechuudha. Dirqama ta'uudhaaf aangoo irra turuudhaaf dubbiin filmaataas itti adeemaa jira jechuudha. Dubbiin filmaataa kun gaafa itti adeemu already uummatichi fedhii irraa dhabuusaa gaafa argu umurii isaa dheereffachuudhaaf uummata gidduu irratti rakkoon akka jiraatu nageenyi tasgabbaa akka hin jiraanne uummanni waliin isaa irratti akka ka'uudhaaf tooftaa baafachuun isaa dirqama ta'eetti mul'ate natti fakkaata jechuudha. Maaliif wanni amma ijoollee barataa Oromoo biyya Amaaraa sana keessatti du'umsi irratti ta'aa jiru kun mootummichi tarkaanfii ni fudhanne yoo ta'e maal barbaada jechuudha? Uummanni uummata irratti akka ka'u. Gaafa isaan ijoollee keenya biyya Amaaraa keessatti ajjeesan uummanni biyya lafa Oromoo jiru lafa Amaaraa Amaarota lafa Oromoo irra jiran ka'ee akka inni fixu. Sana jenoosaayidiin uummata gidduu irratti ta'e siyaasa geemii poolitikaa kan isaa uummachuudhaaf uummata dhiiga ilmaan Oromoo qulqulluurratti haalli nagadaa jiru ta'uu isaa natti mul'ata jechuudha. Maaliif yoo qaamni mootummaa biyya bulchu tokko dhimma kana furmaata kennuu kan hin dandeenyeef dhimmi tokko hin jiraatu. Yoo ofii isaatii harka keessaa qabaatee fi mishiinii goolii ofii isaatiif wanni inni qabaatu yoo jiraachuu baate jechuudha. Kanaaf wannooti atamma gaaffiin akkaaste kanarratti maali ta'uudha amma kamitti eegaa duraan akkana jedhaa turanii amma immoo akkana jedhaa turanii tooftaa amma baafataniif wanni amma ta'e kan duraan maaliif hin goonee kan jettu kana ofiima isaaniitii wanna ta'uu malu wanna siyaasa isaanii ta'u ummati Oromoo akka isaanii beektee uummanni uummata irratti akka ka'e wal fixuuf isaan dhiiga namaa baasaniif ajjeesaniif nama ajjeesuun sirrii mitii aadaaf safuu qooda qabuuf sana keessa qooda hin galleef isaan amma sadarkaa biraa isteeppii biraa godhanii yookiin immoo ummatichi kun obsa isaa fudhatee gara biraatti akka galuuf wanna isaan barbaadaa jirantu jiraa jechuudha. Kanaaf dimshaashumatti hanaan kan natti mul'atu wanna amma jaalattii nagaa batteefis wanni kun duraan ta'uu kan inni hin barbaanneef furmaata mootummaan illee kennuu kan hin barbaanneef dhimmanni irraa siyaasa nagadutu jira dhimma kanarratti. Dhimma sanaaf immoo wanna inni barbaadu ta'aa hin jiru. Wanna inni barbaadu sun ta'aa qooda hin jiraanneef amma wanni sun ta'utti eeggachaa kan jiru fakkaata. Amma sanatti garuu wanna inni barbaadu sun amma inni digdiinsa isa ga'utti amma wanni inni siyaasa hojjechuu barbaadu sun inni barbaadu amma dhufutti ijoolleen Oromoo du'uunshi dirqama ta'uunsaa lafa kaawwatee kan durumaan murteeffatee kan kate ta'uusaa mul'isaa jechuudha. Kanaaf furmaatonni duraan atattamaan ta'anii ijoollee kana lubbuu gaagahuurraa bahuu kan qaban qaamni mootummaa sun hin barbaadu fedhii isaa miti. Maaliif wanna irraa nagadachuutu jiruutu jira jechuudha. Kanaaf qaama mootummaa irraa ammas yoo ta'e ani furmaanni dhufaa jedhee yaadu. Oromoon akka siyaasa isaa eeggatee uummanni walirratti ka'ee akka hin goone qaama mootummaa kanarratti qaama mootummaa irraa furmaata eeguutu hin ta'in qaama ofii isaatii uummanni nagaadhaan mootummaa sana dirqisiisee uummanni lafa jirutti ijoolleen keenya galuu qabaa dhaabee fincila kaasee karaa cufee
beektee haala nagaadhaan mootummaa sana dirqisiisee akka kanaan dura mootummaa Tigree beektee amma funyaanitti hidhatte mootummaa ofii isaatii jaanjee wanna godhuun beeknee fi beektee qabsoo uummataa haajaakii godhee beektee bulchuu hin dandeenye. Wanna ati amma jettee fi Oromoon bulchuu hin danda'u kan jette sana kuni olola warra beektee saayikooloojii uummata Oromoo warra dha'uu barbaadu. Yoo jettee biyya sana keessatti aangoo ittiin nama hojjechiisee fi bulchuudhaaf gorsuudhaan kan hojjetaa ture qaamuma Oromoo fi sammuu Oromoo ture. Beektee warrootiin isaan akkana jedhan warrootiin afjaammoo Oromoon dhiisaa Oromoo wanna kana dubbatiina Oromootu bulchaa jira maqaan balleessuudhaaf hodhan immoo dabballoota warra qaama mootummaa kanaa warra ta'aniif olola akkanaa haasa'aa jechuudha. Kanaaf Oromoon uummata aadaa safuu qabuu fi sirna gadaadhaan waggaa meeqa beektee of bulchaa fi bulchaa jiraate dandeetti eenyumaa ol qaba. Bulchuu biyya tokkotti nageenyas eenyumaa ol beeka. Kanaaf wanna amma mootummaan bulchuu hin danda'uu fi mootummaan keenya Oromoo nama kana hin tuqinaa jechuun sun warri dabballoon isaa wanna haasa'an absolutely is wrong. Akka kanatti Oromoon fudhachuullee hin qabu. Kan isaan jedhan dhagahee qabsoo isaa duubatti jedhuun illee barbaachisaa miti jechuudha. Namni Oromoodhaa hin taane aangoo sanarraa bu'uun dirqamuma ta'a jechuudha. Kan Oromoodhaa hin taane biyyi sanaaf ta'uu hin danda'u. Kanaaf Oromoon akkuma kanaan dura godhe fincila godhee nama kana dirqisiisee ijoollee isaa biyya sanaa akka isaan barbaadanii uummanni walirratti ka'ee wal fixee gara biraatti joonosaayidii akka hin galleef akka isaan barbaadanitti godhuu dhiisee akka kanaan dura siyaasa saafaat haa ta'u dandeetti qabuun safuu qabuun beektee godhatee mootummaa sana karaatti cufee nagaadhaan ijoolleensa amma galtutti mootummaa kana dirqisiisee funyaansaa qabee ijoolleessa biyyatti deebisuun dirqama ta'a jechuudha. Wanni inni mootummaa kanarraa eegu barbaachisaa miti. Maaliif mootummaan kun erga dhufee almost waggaa lama kana keessatti uummanni seenaa biyya sanaatti hani amma mootummaa kana uummata Oromoo buqqisee hin jiru. Yeroo gabaabaa kana keessatti han uummata Oromoo akkana fixee hin jiru. Yeroo gabaabaa kana keessatti uummata Oromoo irra kan gaaga'ama fi hidhaarra galchee yeroo gabaabaa kana keessatti hin jiru. Kanaaf wanna kana taa'anii ilaaluun barbaachisaa miti. Amma ijoolleen keenya jala jalaan duututti eeguun barbaachisaa miti. Wanna mootummaa kanarraa eegamu hin jiru amma kan eegamu qaama uummata Oromoo irraa. Uummata Oromoo ka'ee ijoollee isaa mootummaa kana dirqisiisee karaa cufee nagaadhaan. Mootummaan kun akka inni godhu funyaansaa qabee akkuma kanaan dura mootummaa funyaansaa qabee mootummaa Tigree ari'ee mootummaa kanas kan inni barbaadu gochisiisuun dirqamatti ta'a jechuudha. Ani yaada irratti kennu kanuma qofa dhimma kana irratti. Gaarii bareeda galatoomaa yaada furmaata jettanii sachumaanuu akeektanii jirtu. Dhimmi barattoota keenyaa naannoo bulchiinsa Amaaraatti gidiraan irra ga'aa jiru akkuma salphaatti akka marraa haasofne kanatti kan dhiifamuu miti. Akkuma jettanuyyuun uummanni mootummaan tarkaanfii inni fudhatu akka hin jirre yeroo silaa fudhatamuu qabutti fudhatamuu tarkaanfii mootummaan fudhatu fudhachuu dhabuurraa lubbuun dabalee qisaasamee kan warra du'ee duwwaa miti. Warra jiru akka waan lubbuudhaan jiruutti lakkaa'uun hin danda'amu. Jireenyi isaanii jireenya jiruudhaa gadi du'aa holiiti. Qiirfama keessa qorqalbiidhaan miidhamanii achi jiru. Inni kun kana duras irraa dubbannee jirra. Akkuma jettan barumsi yoo lubbuudhaan jiraatan diina harkatti galchanii diina nama adamsee uummata biyya isaa keessatti nama adamsee nama ajjeese kaa'anii haala kanaan barumsaaf achitti marsanii dirquu dhiisi otuma nageenyi bu'eeyyuu ijoolleen kana booda of amantee biyya sana keessatti sammuu gaarii qabaattee akka hin baranne barachuu hin dandeenye beekamee biyya ishiitti galtee barachuu dandeessi. Yoo barachuu immoo hin danda'in yoo isa acheegii dhuftanii barachuu hin dandeessan jedhee akkuma mootummaan naannoo Oromiyaa warra ijoollee achi miliqxee dhuftee dhaqee gaafa ijoolleen itti iyyatan furmaata tokkollee hin goone itti qoosee yoo barachuu hin danda'in yoo lubbuun jiraatte baraamillee waan biraa waan itti aanu godhachuu danda'u ijoolleen keenya achi keessaa galuu qabdi biyya abbaa ishiitti. Isa kana uummanni akka uummataatti uummatannaa jennu warra ijoollee sana uume duwwaadhaa miti haadha deesse duwwaa abbaa uume duwwaa miti akka Oromootti waan isaan amma jettan kana gochuudhaaf hojjechuudhuma qaba. Mootummaa sana dirqisiisee
ijoollee isaa fudhachuu biyya isaatti isaanitti akka deebi'an gochuudhaaf hojjechuudhuma qaba. Hordoftoota keenyaa kun sagantaa marii sona seenaati kan magaalaa Siyaatil irraa toora saatalaayitii ONN isiniif darbu. Mariin keenya akkuma itti fufetti jiraata. Mata duree taanutti isin dabarsa keessummoota keenya. Mata duree taanu akkuma seensa irratti isiniif kaasee waan haaraa miti. Haa ta'u malee immoo mootummaan kun mootummaa kanannaa jennu mootummaa maqaa haaromsaatiin ji'a waggaa tokkoof ji'a 8 masaraa mootummaa barcumarra jiru kanaan waan raawwachaa ture gidiraa uummata keenya irratti ga'aa ture. Kana dura nu duwwaa otoo hin ta'in warri sagantaa akkanaa bakka adda addaatti haala adda addaatti qopheessaa jiran irraa haasa'aatuma jiru. Akkuma kanaan dura jenna ammallee itti fufa. Amma rakkinni jiraatetti rakkina irraa dubbachuun keenya itti fufa. Kun waan gargaaru qaba gaafa tokkoo fi amma ajjeechaan fi hidhaan gidiraan kana dura irraa dubbachaa turre hammaateetuma itti fufaa jira. Kana wajjin wal qabatee yeroo gabaabaa keessatti filannootu deemamaa jedhamaa jira. Filannoon sun filannoo dimokiraataadha jedhamee muummee ministiraatiin dabalatee irra deddeebi'ee dubbatamaa jira. Amma dhimmi asaan kun filannoo dimokiraataa deemsisuudhaan dura nageenyi uummataa mirkanaa'uun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo idda mootummaan kun maqaa haaromsaatiin barcuma qabatee qabee guyyuudha ajjeefama, guyyuudha gidirfama, guyyuudha gudeedama, guyyuu manni itti gubata. Ammas sun itti fufee jira. Haala kana akka nurkaan bal'annee fi waan tammarraa haasa'uudhaaf jirruu fi yeroo dhiyoo keessaa biyya keenya dhiyaatti Wallaggaa fi Gujiitti kibbatti Gujiitti waan ta'etu sababa nuuf ta'e. Inni kunis Wallaggatti akkuma ONN irraa argaa jirru argine nama ijoollee isaa yeroo boqonnaa kana keessatti mana barumsaa ji'a 2 dhaqanii akka baratan ijoollee isaa qaroomina akka argattu barumsa gaarii akka argattuuf jecha dhiha Wallaggaatii gara Naqamteetti mana firaatti fidachaa ture. Rasaasatti roobsanii isas amma du'aaf jireenyaa godhanii miila irraa cabsanii mucaa waggaa 5 ijoollee xixiqqoodha fuudhee deemaa ture ijoollee 2 mucaa waggaa 5 rasaasan miila irraa kutan. Miila irraa kutuu duwwaa miti ijoollee isaa mucaa isaa miila irraa kutanii isa mana deddeessaatti galchanii gidirsaa turan. Sana booda akkuma argitan mana yaalatti dhaqee mucaan xiqqaan waggaa 5 sun miilli irraa cite. Kana duwwaa Wallagga irratti kan ta'e luba charchii tokko fuudhanii ajjeesanii dirree irratti gatan. Torban tokko fuudhanii hidhanii gidirsaa turanii dirree irratti gatan. Gujiitti haadha deessuu ji'a 2 guutin manaa fuudhanii namoota 9 gudeedanii gudeeddaa sanaan gadameessi miidhamee lubbuun darbe. Mucaan otoo haati ulmaa ciiftee fidne haala kanaan irraa wareegamte harmaadhaa dhabdee haati duutee bulii tokkoffaa irratti duutee akkumaadhaa sana awwaalamte. Ijoollee dubaraa lakkoofsaan 38 ga'an kaampitti galchanii gudeeddaa irratti raawwachuudha. Fe'ii gudeedii isaanii fe'ii sagaagalummaa itti raawwachuudhaaf kaampitti galchanii itti taphachaa akka jiran dhaga'amaa jira.
horii namarraa hidhaniit namoota maqaa adda bilisummaa Oromootiin deeggartoota miseensota yookiin maqaa ammatti moggaasan kanatti moggaasanii maatii irraa hidhanii horii isaanii qalatanii nyaachaa akka jiran himamaa jira. Kana duwwaa miti gidiraa hedduu. Inni kun egaa waan kanaan dura ta'e itti fufeetuma dhufee jecha. Mootummaan kun fala goonaa inni hiikkataa rakkinni uummata kanaa hiikkateeti filannoo dimokiraataa deemsifnaa jechaatoo jiru gidiraa uummanni keenya argu kun babal'atee amma komaandi poostiin karaa dhiha biyya keenyaa Wallagga irratti ture babal'atee amma jiddugala dhiha Shawaa dhufaa jira. Karaa hundumaan. Gara biraan akkuma isuma ammarraa dubbanne iddoo biyya namaatti ergee ijoollee keenya fisiisaa jira. Akka mootummaa kanatti itti gaafatama. Itti gaafatamni sagarsiisa. Isa kanarraa mee maal jechuu dandeessu gabaabsitaniituma irrumaa dubbachuu waan qabnuuf irraa dubbanna. Falli gaafti dhufu numa jira. Malli gaafti argamu numa jira. Ammaaf garuu akka nama uummata kanarraa dhalateetti irraa dubbachuun dirqii waan nurraa ta'eef irraa dubbanna. Tolaayyee. Laal wanni asirratti ifa tahuu qabu mootummaan yeroodhaaf gara dimokiraasiitti tarkaanfachiisee haala duraaniirraa haalli wayyaan tokko akka uumamuuf uumame wanni amma inni godhaa jiru isa kanarra kan darbee santu irra gaariidhaan goosisaa jira. Wanni muummichi ministeeraa humnoota mootummaa Ihaadig raasuu keessatti qooda guddaa qaban keessaa uummata guddaa biyyattii hangafummaadhaan jijjiiramni biyya san keessatti akka dhufu dhiibaa ture uummata Oromooti. Muummichi ministeeraa uummata Oromoo akka diinatti ilaala. Haga uummanni Oromoo fedhii isaatuun cabxe malee filamuu akka inni mallattoon karaa filmaataatti odoo deemanii emergency lawnis barbaachisaadhaa miti. Humna waraanaatiinis namarra bobaasanii nama fixuunis gaariidhaa miti. Filmaanummaan kabajaa qabu odoo godhamee ture rakkoo biyyattii sanii ni fixa ture. Garuu muummichi ministeeraa gara filmaataa deemuu dhiisee uummata Oromoo yoo waan inni jeefixe malee yoo waan inni fudhate malee fixuudhaaf kan akeekkatee kee fakkaata. Akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam gaafa aangoo irratti dhufu yaalamnim dam inkaraayu dam baqannaa manfas Itoophiyaa tikdam jee deemaa jiru irratti dhiigni gamaa gamanatti gannaqame lakkoofsan qabu. Nagayaanii Itoophiyaa jaarraa jaamee dhiiga ilma namaatiin dhiqamtee turte. Ammas maqaatu filmaata tahaa malee Abiyyiin Oromoos balleessee ififis baduudhaaf duruu karaa walakkaa seene wanni amma mallattoon kun hundi mul'atuuf. Maaliif namni uummata Oromoo guddaa biyyattii keessatti harka walakkaa ol ta'uu kana diinummaatti fudhatee guddina biyya saniitiif yaadu. Wanni inni amma inni durarratti wanni xiyyeeffatee uummata Oromoo irratti akeekkatee fi seenuma keessattuu yoo ilaalte Abashoonni gaafa Oromoon cabu kaan irraa akkuma galaanaatti yaa'an. Oromootu saboota biroo irraa dallee tahee eegaa ture. Gaafa inni cabu irra yaa'an. Amma wanni humna isaa hunda barbaachisee jiraate Oromoo irraa ni barattanii yoo Oromoo irraa barachuu baattanii karaan keessanis kanaa kan juudhaaf jabaatee kan dhufu fakkaata. Haa ta'u malee gochaan inni uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru kan ammoo uummata Oromoo jilbifachaa deemaa jiru. Dhufaatiin isaatis dimokiraatawaadhaa miti. Muummichi ministeeraa sagalee uummataatiinis taligaa biyya sanii akka bulchuudhaaf nama uumamee miti. Carraa aangootti beekanatti inuma nyaadhee du'a malee gadi lakkisuu yaadachuudha agarsiisaa jira. Wanni mallattoon inni agarsiisaa jiru hundaa'u. Gara filmaataatti odoon ta'in wanni karaa seeraati mootummaan filmaataatti karaa nagayaatti deemaa jira jedhee bu'uurri filmaata nagayaa nagayni jiraachuudha biyyattii takka keessatti.
amma wanni jira olaantummaa humna waraanaa meeshaa biyya alaatii fidu meeshaa gurguddaa namarratti fidu gara jabina daangee hin qabne uummata Oromoo irratti deemaa jira. Uummanni Oromoo immoo kanaaf kan jilbifatu deemaa jiru. Ija addunyaa jala waan jiru jecha filmaata kana waan mul'ata nagayni biyya san keessa hin jiru, jeequmsi hin jiru, jeequmsaatu jira. Namoota isaaf amanaa ta'an hidhachiisanii lolallee galuu barbaadu. Harka lafa jalaatiin hojii muummichi ministeeraa dameetikaa dhufe. Dameetikaa hojii qushaasha dirty works hojjetuudhaan beekaman. They are trained to do a dirty job. Waan akkanaa kanallee magaalaa keessatti illee dhukaatu humna waraanaa nagayaatu biyya keessa hin jirre shoroo keessu gara sanitti deemaa jira. Wanni amma gara sanitti ifa bahee deemuu dadhabeef uummata Oromoo waan kana fiixaan baasuudhaaf if duuba hin deebine muratee if dura deemaa jirutu agarsiisa. Wanni muummichi ministeeraa filmaatatti deemee mootummaa filmaataan dhufe ta'uudhaaf odoo hin ta'in mataa gubbaarraa seera cabsuu eegalees nama ajjeesuun inuu qaama godhatee deemaa jira. Haaluma kanaan babal'atee kan deemu fakkaataa yoo uummanni Oromoo jabaatee dura dhaabbate malee wanni uummata Oromoo irratti godhamaa jiru amata lamaan eegale dhufe is amounts to genocide, cultural genocide. In every aspect guddina keenyaaf raafne malee. Warra biraatiif hin kenna sa'aan keenyas deemaa jira guduuf yaada isaa guduuf. Eega amma wanni amma deemaa jiru muummichi ministeeraa gara filmaataatti deemu odoo hin ta'in sababoota filmaata kana itti hanqisuudhaaf barbaaduudhaaf deemaa jira. Wanni biyyattii keessa nagayni hin jiru, humna hidhatee sossootu jira, humna hin beekamneeti jira. Ebiifu akka warra Roomaatti warri Roomaa guyyaa rafaniiti galgala biyya shororkeessaa bulanii nagayni biyyattii keessa hin jiru jedhanii tooftaa sanitti gargaaramuu barbaada. Haga ammaa sila tooftaan haga ammaa godhe firraa nu filmaanni sun haafu atummaan nu bulchii uummanni akka ijuun barbaadaa ture. Garuu uummanni Oromoo murannoo qabu waatti deemaa jiru jecha karaa filmaataa sanitti odoo hin ta'in falammii hadhooytutti waliin seenuudhaaf kan deemnu fakkaataa. Haala ammatti deemuu irratti filmaanni fakkeessaadha. Yoo filmaanni akka san baafne filmaataan akka moone waan beekee jecha karaa jeequmsaatti oofee dhiigni nama hedduudhee dhangala'uun malaa yoo uummanni Oromoo jabaatee waan kana fuuldura oofe malee gara badiinsaatti oofamaa jira malee gara filmaataanii fi itti baha filmaataadhaaf fudhatuudhaaf qophaa'aadhaa miti mootummaan kun haala amma mul'atu irratti. Gaarii biraanu waan amma wanneen waan filmaataa fi miidhaa uummataa wal qabachiisee gaarii godhee irraa haasa'ee amma dubbii filmaataa biruma qabanne. Dubbiin bilbiltuun ijoon haasaa keenyaa marii keenyaa kuni uummata keenya irratti cubbuu raawwatamaa jiru kana filmaataa asitti. Dubbiin filmaataa nageenyaan booda kan ilaalamu. Mee waan akka kaase Wallaggaa fi Gujii keessatti iddoon miidhaan jira. Garuu waan dhiyeenya kana keessatti haala laalessaa fi gaddisiisaa dhageenya kanarratti waan dabalattoo qabaatti. Ulfaadhu tole. Wanni barbaachisaa ta'ee too mul'atu uummanni Oromoodhaa akkatti ilaaluun isarra jiru mootummaa odoo hin ta'in shorokkeessaan akka biyya isaa kana qabateeyyuu uummanni Oromoo akka hubannaadhaan akka ilaalu barbaachisa. Maaliif waggaa jettee namni tokko dubartiin deessee ji'a tokko yookiin ji'a lamatti bira ga'uunuu safuudha Oromoo biratti. Safuudha. Biraa ciisuu dhisitii ulmaa dha'uun baane mucattiin. Waan akkasii gochuun maali? Seera shorokkeessitootaatti. Uummata tokko mataa cabsuu, sammuu dabsuu, toora gara barbaadanii mataa macalaasee akka mootummaan biyya addunyaa kanaa gurraalee bitanii waggaa dhufan maal godhanii dhiira isaanii jabaa dubartoota fuulduratti qabanii too gudeedan. Maal godhuudhaaf? Mataa cabsuudhaaf. Haala saniin deematoo jiran Oromoon garuu waan san hubatee bilisummaa saba isaa walabummaa biyya isaatiif murannoodhaan ka'ee mootummaa tana ofirraa fonqolchuu duwwaadha wanni barbaachisu. Malee furmaanni biraan jiru. Toora hundaanuu dhaabbatee kan jiru mootummaa miti. Mootummaa odoo hin ta'in shorokkeessadha. Shorokkeessaa jedhanii dubbatanii jiru afaan isaaniitiin.
Abiyyis ta'e Lammaan ta'e as baanii nutu shorokkeessaa ture jedhan. Tooftaa egaa isaan lafa kaawanii shorokkeessaa ofii himanii Oromoon dammaqxe gosti lammiin kuush dammaqe ummata kan ofirraa kaasu kanuma furmaanni jiru malee wanni biraan jiru. Kana boru godha san boru godha qajeellee dhugaadhaan dhaabbatee filmaata godha waan akkasii hin jirtu. Odoo dhufee silaa tolu. Jarri kanan godhan. Waan dabalatoo qabaattee keessumaa amma wanti kana kaafnuu fi mucaa waggaa 5 rasaasa mootummaan dhukaaseen miilli cituun waan gaddisiisadha. Kanaaf nageenya uummata keenyatiin fuuldura umtuun jiru. Uummata keenyaa qarqara tokkotti gadi dhufamaa haala akkana suukanneessaa keessa jiru. Iddoon nagaatti taanu waan biraa waan sanaa achi yaaduun hin danda'amu. Mee akkamitti ilaalta? Tole bareeda barbaada. Maal seete namni ni dhalata malee hin uumamu. Yeroon kana jedhu maal jechuu kooti. Dr. Abiyyi nama beektee mootummaa kana keessatti mootummaa waggaa 27 uummata Oromoo gidirsaa ba'e keessa qaama beektee qaama tikaa ta'e qaama hirmaannaa dhiiga ilmaan Oromoo buusuu irratti nama hirmaachaa ture jechuudha. Namni uumama isaatiin dhimma akkanaa kana keessatti jireenya isaa kan dabarse sammuu isaa fudhateeti jechuudha. Namni tokko waa'ee dhimma sammuu isaa hin fudhanne hin godhu. Uumama isaatu dhiiga ilmaan namaatiin haajaa nama hin qabne ta'uu isaa mul'isaa jechuudha. Kanaaf namni kaleessa dhiiga ilmaan Oromoo haqaalatti buusisaa ture har'a dhiiga ilmaan Oromoo dhiiga sana ni eegaa jechuun wannan fakkaanne. Maaliif ilmoon namaa ni uumama malee ni dhalata malee hin uumamu. Amala kaleessa qaburraa har'a adda bahuu hin danda'u. Uumama isaa sadarkaa sanaatu sanaa jechuudha. Kanaaf qaamni mootummaa kuni wanna irraa eegdu tokko hin jiraatu. Maaliif qaama uummanni jikseet mootummaan biraa ijaarame yookiin qaamni biraa seenaa kan qabu yookiin immoo sammuu qulqulluu ilmoo namaatiif gaarii kan yaadu ta'ee kan dhufe tokko miti jechuudha. Kanaaf qaamni mootummaa siyaasni isaa kufe tokko uummata ofii yookiin immoo qaamuma eenyumaa kan hiluu miti. Qaamni siyaasaa jalaa kufnaan humna amma barbaade immoo qabaata. Kufuunsaa hin oolu. Kanaaf mootummaan kun wannanni godhaa jiru kun kan itti bareedha. Gara fuulduraaf illee itti mafuudhaaf adeemaa jira. Furmaata filmaataa kanas illee ni godhaa jedhee tanan akka kootti yaadu. Maaliif jireenyi wanni keessa dabarsee fi amalli inni godhu fi sadarkaan inni keessa dhufee fi amma wannan irra jiru yeroo ilaaltu qaama kana kan hin goone ta'uu isaa irraa hubattaa jechuudha. Kanaaf furmaannis uummatuma Oromoo harka jira. Akka Oromootti gaafa haasa'u. Oromoon maali? Qabsoon inni godhee asiin gahe qaama qabsoosaa ala ta'een qabsoo haqa hin qabaanne haajaa akka godheetidha. Qabsoonsaa nama harka gale. Kanaaf Oromoon qabsoosaa fixachuun dirqama isaa ta'a jechuudha. Kanaaf qaamni mootummaa kanarraa qaama dhufee beektee gaangistara mootummaa isaa harkaa fudhate kanarra harkaa fuudhee qabsoosaa sadarkaa beektee tasgabbinaa fi qaama uummatichi ofii isaatii ittiin of bulchuu irratti fidachuun dirqama isaati ta'a jechuudha. Kanaaf wannan godhu hundaallee maaliif hin godhee jennee jechuu hin dandeenye. Maaliif waggaa 27 maal godhaa ture? Har'a maal irraa eegnu? Wanni irraa eegnu tokko hin jiru jechuudha. Qaamni kun immoo duraanuu humnaan qaama bulchaa ture keessaa qaama tokko qorate ammallee gara filmaataatti deemnaa jennee eeguun barbaachisaa natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf uummatichi yoo godhe it is good isumaafu. Erga tokkichi isaa siyaasni isaa jalaa badee garuu uummata tokkotis qaamni mootummaa tokko siyaasni isaa jalaa bannaan humna amma fe'oo qabaata mo'uu hin danda'u. Kanaaf kan isaa ta'uu malu maali? Yoo nagaa barbaade yoo gara fuulduraaf beektee haala amma jiru kanarraa gabaabaa hin taane ganuurra furmaanni uummatichaaf filmaata gaarii godhee uummata isaa dhiifatama godhee keessaa bahu. Kanaachi garuu jaalates jibbees
uummanni qabsootaatiin murate mootummaa sana sadarkaa kanaan jigse qaama mootummaa beektee hidda gadiin hidhanne kan jigsuudhaan itti ulfaatu natti fakkaatu jechuudha. Kanaaf uummatichi qaama biraarraa eeguu otoo hin ta'in ofuma isaatii haala jiru xumurachuun dirqama isaatii ta'a jedhee tanan dubbadhaa jechuudha. Buleessati. Bareeda galatooma sa'aa keenya nu kenname fixaa jirra. Haa ta'u malee mata duree qabanne kana boordilee gaaf biraatti deebi'uu waan hin dandeenye fi daqiiquma murtoofte keessatti gaafni adda babaasee qopheesse mata duree kanarratti iddoo tokkotti dachaasanii isin gaafadha. Isumarratti yaada gaggabaabaadhaan keessaa ba'ana waan kana dura silaallee namoonni baay'een isirraa san ta'uu danda'a. Akki nuti silaatti immoo ilaallee akka biraatiyyuu haa ta'u sa'aa hin qabnuu fi akkasitti dachaafnee ilaaluudhaaf dirqamne. Innis badhaasa Noobeelii nageenyaa muummee ministeera Itoophiyaa yeroo darbe Noorweetti argamanii fudhatanii achirratti egaa waan ta'e hundi keenya waliin ilaalle waan salphataa ta'e tokko keessaa waan hin fakkaanne ta'e tokko keessaa sirba Oromoo afaan Amaaraatiin sirbisiisuu isaaniiti achitti sirbamuu isaati wanti qaanessaan uummata Oromootiif tuffiin ittiin qabamu ittiin mul'ate haa ta'u wanta akka gaafitti kaasuu dandeenyu waan amma kana ilaalle amma kana dura ilaalle gaafii kana kanaafan boodattaansi. Waan barattoota keenya irratti ga'e, waan uummata keenya irratti hidda gaafa mootummaan kun aangoo qabateetii qabee ta'aa jiru keessatti haalli amma mucaa waggaa 5 miilli cituu deessuun ji'a 1 fi 7 lakkoofsifte uulmaa akkuma biraanuun jedhe uulmaa jirtu. Uulmaadhaa fuudhamtee waraana mootummaa nama 9 gudeedamtee gadameessi miidhamee du'uu fi mucaan dhalatte waliin du'uun waan har'a ta'ee duwwaa miti. Deessuun alatti manitti diigamee deessuun dha'uunis kana dura waan irraa dubbanneedha. Yakka gurguddaa kana fakkaatu hedduutu ta'e waggaa 1 fi ji'a 8 kana keessatti. Mootummaan yakka kana raawwate. Mataan mootummaa yakka kun keessatti raawwatame waraana yakka kana ajaju raawwachaa jiru ajaju bobbaase badhaasa akkana fakkaatu badhaasa nageenya uummata ofii dhoowwaa badhaasa nageenyaa argachuun sababni Eertiraadhaa waraana daangaa Eertiraa ta'e kaasu waraana daangaa Eertiraa ture kaasanii biyya Oromiyaa irratti bobbaasanii yakkaa fi ajjeechaa akkanaa raawwachiisuun addunyaan waan dunuuf kadhatte. Ta'uudhaan nutti mul'isa kana duras jennee jirra. Akka Oromootti keessumaa akka Oromootti uummata Oromoo akkasitti ajjeefamaa jiru. Badhaasti kun gammachuu keenya maqaa keenya jedhamee harka rukuchuu hiriira ba'anii waltajjii uumanii haasa'uun yakka miti. Akkuma addunyaan kun warrumti badhaasa kana koreen badhaasa kana kenneyyuun addunyaan gurra nu caala qabdi waan uummata keenya irratti raawwachaa jiru. Kanaaf mee akkamitti ilaaltu isin walumatti qabaatee waan yakka ta'u akkamittiin badhaasa nama agarsiisa argachiisa. Moo dhimmichi ajjeecha raawwate eegii Oromoo irratti ta'eef inni Oromoo dhiigni Oromoo rakasa ija addunyaa arguu hin dandeenye sammuun addunyaa ittiin jeeqamuu hin dandeenye. Ta'ee Oromoon maaliif abbaan fe'eyyuu yoo badhaafame namni Oromoo ajjeesu gumaadhaan gaafatamuu qabamoo ajjeechise gumaadhaan gaafatamuu qabamoo badhaasaaf kaadhimamuu qaba. Yoo warri biraa kaadhimee badhaasa kenneef Oromoon iddoo akkatti akkamma dubbanne kana hunda irratti raawwachaa jiru argu akkamitti ba'ee badhaasa kanaaf gammada. Mee akkamitti ilaaltu wanni isirraa kaaseen daqiiquma 5 keessatti daqiiqaadhuma 5 kan irratti. Dullee waan inni dubbadhu qabu waan kanarratti muummicha ministeera Abiy Ahmed addunyaa wanni prestigious award badhaasa ulfaataa kabajaa guddaa qabu addunyaa tanarratti isaaf kennuuni waan nama qaaneessaati. Warri Nobel dogoggora yeroo baay'ee uumaniiru in scientific research irrattis namoota biroo namoota ummata isaanii fixuu irratti nama hedduu fixuu irratti gucarraa aangoo harkatan wanni godhan badhaasuu irratti kanneerra kan ansaan suchii kaasuu dandeenya.
kan Barack Obamas kaayuu dandeenya. Barack Obama seenee isa guyyaa 12 pirezidaantii ta'uu badhaasa kanneenii fi garuu waraana dhiisee dirooniidhaan ilma namaa lafarraa fixaa ture. Yeroo baay'ee inni dogoggoree ni jira. Kana immoo akkatti ija baasee kan akka biyyitti dogoggoree nama intelligensii Ihaadig utubaa tahee guyyaa dahoo godhatee halkan dahoo godhatee ilma namaa lafarraa fixaa ture. Anan akkanatti fakkaatutti yeroo haala jijjiiramni itti dhufe sanii akka inni fuuldura dhufuuf jajjabeessuudhaa fi isa deebi'ee haadha xiyyaatu hunduusa taatanaan jee akkatti jalaa garagalee ibsaa xilatti hin fakkaanne dokumentariilee BBC leen irratti hojjetee jira. Isaa fi ansaan suuchii wal biratti qabanii dhiyeessanii waan nama qaaneessaadha. Akka wanitu Noobeeliin isaatu bushaawaadha. Tanaafi bakka kanaa gaafii nan gaafatinaa, bakka kanaa nan dhaabinaa, bakkasii warri Noobeeliitu biyya san keessatti amma waan deemaa jiru odoo badhaasan kannaniif ibsa bal'aa kannanii, ibsa nama qaanfachiisu kannanii. Probably yoo inni qalbii qabaatee if duba deebi'u. Wanni kana diktaatorotaaf wanni kana kannanii badhaasa kana kannanii diktaatoroonni hiyyummaadha jibbu. Yoo baqataa tahaniillee jiraachuu barbaadan maallaqa ittiin jiraachuu danda'an beezii irratti establish gochuu danda'an alternative way kan nuudhaafillee itti gargaaramanii garuu Abiyyiinis Noobeelii kana naatu hojjete jechuun Noobeeliin Abiyyiin fudhate kuni nagayni Eertiraa fi Itoophiyaa hedduutti mallatteeffame tokkollee nu odeeffannaadha malee humna Eertiraa irraa kaasee humna Oromootiin cabsu waan mootummaan kun isa barbaadeef kaasee Eertiraanis haaluma lolaasanii haala nagayaa tokko hafuura baafachuudhaaf baasanii isa silaa Eertiraaf illee ta'e namni tokko nagaya kophaa biyya lama keessatti buusuu hin danda'u walii isaa fi Isaayyaas illee qoodamuu qaba ture silaa kan nagawanni ta'e jiraate. Garuu biyyattii guddittii tana karaa lolaatti akka hin deemne nagayatti akka deemee uummanni Oromoos xiqqoo akka qabbana harkatu akeeka kanname sanii Noobeelilleen addunyaalleen ittiin qaanfatti wanni inni immoo hojjechaa jiru wanni ati amodeessu kuninu kan nama qaanfachiisuudha. Dogoggorri hojjetameera. Amma durallee seenaa Noobeelii keessatti dogoggorri kanaa hojjetamee jira. Kuni dubattuu kabajaa badhaasa kanaallee gadi buusee Abiyyi Ahmed nama badaa aangoo ta'uudhaa fi badee nama balleessuu deemu boruu ararramoo boruu harkaa jirra. Addunyaan already waan tokko duruu kaasanii ilaalaa jiranii haala gaariirratti kan jirre nageenyi biyya san keessatti akka hin jirre garraa akka ajjeefaman reeffa barattoota akka dippiloomaatoo embaasii meeqaatu Finfinnee keessa jira warra Afrikaa hundaatu achi keessa jira argaa jiru. Kuni nama Oromoollee nama akkanaatu nu keessaa bahee badhaasa akkanaa argate jechuun nu qaanfachiisa. Nama deebisee Oromoo lafarraa fixuudhaaf muratee kana odoo inni uummata Oromoon qaaneessinee uummanni Oromoo qiyaasa isaatti godhee badii isaatiin karaa seera irratti ittiin dhiyaatu kaayuuf irratti kaa'uu irra gaariidha. Hammeenyi uummata Oromoo Abiyyi kanarraa furmaata arganne jee yoo if duuba deebi'ee baduuf deemna jechuudha. Baduuf deemna. Garuu falammii keenya qabsoo kanatti jabaannee waan inni balleesseef haalatti gaafatamu dhugaa Oromoo inni dhooyse kana dhiiga Oromoo inni dhooyse kana gaafa sana akka addunyaan argitutti wanni godha. Addunyaan immoo waan tokko irratti wanni beekuu qabnu dhugaan uummata keenyaa kanaa biyyiin awwaalame kun yoo jabaa ta'anii ni bahaadha. Baay'ee bira Dr. Fayyaa ta'e biraan waan itti dabaltu qabda. Galatoomi'a. Wanni guddaan tokko dhugummaa akkuma ati jette wanni nama saalfachiisu Oromoota achi baanii too shubbisan kanaaf. Warri shubbisan kunis immoo dhuguma qaban. Maaliif hoggaa jenne warra Abiyyi geeddaranidha. Afaaniin ala baanii Oromoon gara biraatitti jabaattee akka ishiin dhaabbattee hidda ishiidhaan cimsine gochuudhaaf uummata keenya afaffaajii warratti uumuudhaaf fiigutuyyuu ala kana bahee raawwatee gaafa immoo Abiyyi bakka kanatti argamu dura calqaba galanni isaaf duwwaa odoon xinnuufin ta'anii Oromoon waan kan arganne kan jedhudha. Oromoon waan argatte tokko illee hin jiru. Oromoo irratti duulatu banameetoo jira. Akkuma nulaan ajjeechaan toora hundaan irratti banameetoo jira. Kanaafi wanni Oromoon murteessitee jala sararteetu beekuu qabdu. Namicha kana bakka sanii buqqisuudhaaf tooftaan Oromoon ittiin kaate tokkummaa ishii jabeechitee dhaabbattee namuusiif hin lolu. Addunyaa silaaluun barbaaddu.
Addunyaan agartuu kee arguun barbaadu. Han humna qabu addunyaan kan faana dhaabbattu. Kanaaf humna isaa wal qindeessee ka'ee warra bojonjora oofuudhaaf olii gadi fiigu kana lammaa lammeechaa jabaa jabeechaa jedhu kana achi lafa keechee cimtee dhaabbattee hangoo isaaf ta'u jarri kun afaan baasanii dubbatanii jiru. Shorokkeessota nu jedhan shorokkeessota harkaa fuudhuu qabdiin jedhaa kanuma ni kanan jedhu. Tole wanna kanani haala addaan ilaala haala addaan akkamitti ilaala addunyaa kana irratti haqi hin jiru. Wanna amma ta'e kuni addunyaa kana keessatti beeki horiin jiraannan wanni hin taane hin jiru. Takka Nobelii dhumti ta'e kuni maybe just beekte haqa irratti akka hin taane han Oromoo caala beeku hin jiru. Namni kuni Nobelii argataa jedhee Oromoon isaa ta'aa jedhee hin yaadu. Erga Oromoon uummanni isaa isa keessaa beekuun argan hin jenne ana akka kootti akkama yaada qaamuma horiidhaan laabistii bitamee purposely taargeetii godhanii mishiinii godhanii siyaasa inni jalaa kufe dhimma Nobelii kanaan ol kaasuudhaaf siyaasa addunyaa keessatti horii wannan hin goone hin jiru. Laabistiidhaan dhimma kana godhuu ni danda'anii jedhee yaadaa jechuudha. Kanaaf purposely brain washii godhuudhaaf siyaasa Oromoo kanaaf illee immoo ragaa ta'uu ni malaa kan jettee yaadu qaamotii erganni as bahee dabballoonni isaa gadi ba'anii afarsan wanna isaan godhan ragaa tokkodha jechuudha. Kanaaf Nobelii ta'uudhaaf Nobelii argachuudhaaf silaa Oromootu nama kanaa ragaa ba'a. Erga Oromoon ragaa hin baanee fi namni kun argachuu hin malu jechuudha. Kanaaf anaan natti mul'atu. Addunyaa kana keessatti haqi hin jiru. Addunyaa kana keessatti simatu haqa kee fidan. Purposely mishiiniidhaaf godhanii qaamotiin beektee isaa galanii walii hojjetan kana laabistii bitanii dhimma kana godhuullee ni malanii siyaasa isaaniitiif jechuu ni malaa jechuudha. Ergasiitii kan biraallee kan ta'etu jira. Just beeki. Ergasiitii shillimaata karaa biraallee immoo nama biraadha kan kennamatu jira. Just propaganda akkatti hojjetan beekanii. Especially qaamotiin yeroo ammaa kana qaama Prime Ministericha wajjin wal qabatan kun beektee tooftaa adda addaatiin siyaasa isaanii geemii godhuudhaaf geemii Oromoo irratti hojjechuudhaaf ani mishiinima purposely kan godhan natti fakkaata. Isa durallee Abiyyi otoo aangootti hin dhufin qaamotii addunyaa bulchaa jiran kana keessaa otoo inni aangootti hin dhufin ji'a lama moo ji'a sadii dura isatu aangootti dhufaallee warra jedhanii dubbatan turan jechuudha siyaasa addunyaa kana keessatti. So kanaaf mishiinii biraatu jiraa jedhee yaadaa jechuudha. Kanaaf Oromoon dhimma kana wanni ta'e kun hundaa wanna qabsoo isaa bakkaan hin geessine oona ta'e amma qabsoon isaa bakka ga'utti olola siyaasa addunyaan geemii biyya tokko irratti hojjechuudhaaf by the way wannan jechuu barbaadu. Liidarri uummata keessaa qabsoo mataa keessaa ni baha. Liidarri immoo qaamni barbaade faayidaa uummata sana keessaa hooggana ofiisaatiif uummachuu ni mala. Kanaaf akkana yaadutti ani qaama Abiyyiin Oromoon ofiisaatii qabsoo isaa keessaa qaama uummatee miti. Qaamotii isa barbaadanitudha. Qabsoo uummataa keessattidha. Abiyyiin liidara uummatan. Mishiin isaatiif faayidaa isaaniitiif. Kanaaf wanni godhamaa jiru kun hunda duuba sanarra kan jiru natti fakkaata jechuudha. Akka kanatti allaala obboleessa. Bareeda. Hordoftoota sagantaa marii sona seenaa ammaan wajjin amma yoonaan hordofaa turu keessaniif galata isiniif qabna. Nama torbee godhee walitti nu adeemsisu keessummoota keenya isinis keessummaa taatanii dhiyaachuu keessaniif marii keenya irratti hirmaachuu keessaniif isin galateeffanna. Hordoftoota keenya muuziqaa yookiin sirbattaan walitti dhiifnee nagaan bulaa nama torbee taanee walitti nu deebisu Waaqayyoon waa godhu jenna. Fayyaa ta'a. Galatoomii barbaadatis nagaan. Baay'ee galatoomii barbaada yeroo gaarii. Mokasne makaha warra soddaatiin kan wal diine qabda isatu gadoo kaleessa guddaa qaba haraa maharraa keessa keenya darara.
Barafamaa ta'e sanattu moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba. Isatu gadoo kaleessaa guddaa qaba karaa amma har'aa keessa keenya darara. Akka goobanaa garaa laman qabnu ganticha garaan keessisaa qobbo si dhugee dhiiga korrobbo. Calankoo caliitti diina calale millisaa citee bakar waariyyoo seenaa dubbata dhiyoo. Kaba jalii calankoo dhirri wal baase rakkoo aannolee gooni gattaa elole kaba kibbaa inni finiinsan tole hundumaa garaa garaatti qabanne keenyuma bineessa nu nyaachise gubadheen obse jallise. Hundumaa garaa garaatti qabanne keenyuma bineessa nu nyaachise gubadheen obse jallise. Baala koshommii bokkise kormii gaararra garbuu gowwani sarmuu. Moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba. Isatu gadoo kaleessaa guddaa qaba karaa amma har'aa keessa keenya darara. Barafamaa ta'e sanattu moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba. Isatu gadoo kaleessaa guddaa qaba karaa amma har'aa keessa keenya darara. Miti waaqarraa dhufnee jedhan jarri guuttee yeroo fi silaa barri baay'ee dalagan sharri. Dabaree diroo keessummeessine lafa teenyarraa sisoo safaranii beelan nu dararan. Lafa sisoo safarree bofaan hintii gabbarre nama samii bu'es takkaan agarre saba cubbuun goone rakkoo samtarre mana diigsisee godaansisee saba lukaa fi luqqeettutu gargar ba'ee seenaa kan nutti ta'e. Mana diigsisee godaansisee saba lukaa fi luqqeettutu gargar ba'ee kuuffaa kan nutti ta'e. Gaararra garbuu gowwani sarmuu baala atara nan tarattara. Moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba. Isatu gadoo kaleessaa guddaa qaba karaa amma har'aa keessa keenya darara. Barafamaa ta'e sanattu moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba. Isatu gadoo kaleessaa guddaa qaba karaa amma har'aa keessa keenya darara. Balaffaata dhaabbatee nutti mormee safarreessisoo lafa teenyarraa danqarsaa cufanne karra. Urayyuu kufnaan homaan na'u jarri mamuu ijaa mul'atu miti beekeen himadhu sharri. Nama gantuu qabatee lafa humnaaf fudhate nama jiraa ciibsee tableen qalate abbaa lafaatti jabinaan kakate fiwudaalistiin nu miidhe agarree bineessumarraa bineensatti tarree adiyyootitti dabarre. Fiwudaalistiin nu miidhe agarree bineessumarraa bineensatti tarree sirna darbuutti dabarre. Shumbura, teina tutura, gaddisa gora, buqqisi mora.